ummat dirqisiisanii hin kaafne. Hin kaafne isaanis jedhaniiru. Dirqisiisanii hin kaafne. Lakki dirqisiisanii hin kaafne. Itti olii galamee kaa'e. Garuu bakki gaariin dhimmi dirree xiyyaaraatiin wal qabatee wanni an qub qabu tokkoffaa quba qabdu jalqabas lafa ummatii yeroo dabarseetiin hojii misooma kanaaf akka ol taasifamu ummat dirqisiisanii hin kaafne. Hin kaafne isaanis jedhaniiru. Dirqisiisanii hin kaafne. Lakki dirqisiisanii hin kaafne. Itti olii galamee kaa'e. Garuu bakki gaariin fi wanti gaariin kaffalamee fi bakka akka bu'uudha. Tokkoffaa qarshiin miliyoonii 8 jennu sun inni sun akka itti socho'aniif akka meeshaa akka jedhan isaanis. Garuu maallaqni akkaataa barbaadamuun ba'aan ture. Fakkeenyaaf namoonni hedduun abbaan arge deemee baafachaa akka ture maallaqa kana. Fakkeenyaaf amma namoonni maqaan isaanii Abagaaroo Taadii Halakee namni jedhamu birrii 35 baaseera. Akkaawuntiin isaa garuu hin beekamu maqaan isaa jira bakka duwwaarra jira. Akkasumas immoo Kaasuu namni jedhamu akkasuma birrii 30 ba'eera. Namoonni hedduun isaanii maallaqa babbaasanii maqaa akkaawuntiin isaanii kan hin jirreetu jira. Fitaallee Beenyaa Gammoo namni jedhamus akkasuma namoonni hedduun isaanii maallaqa 35,000 ol baasanii akkaawuntiin itti maallaqni sun garuu kan hin jirre ta'uusaa fi maallaqni maqaa hawaasa kanaan dhufe saamamaa akka ture abbaan arge deemee baafachaa akka ture fi itti taphatamaa akka ture namoonni muraasni birrii 10,000 20,000 kan argatan akka jiran. Garuu hedduun isaanii akkan argamne boo'aadha kan isaan dubbatan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mataa isaanumti warrumti gurmaa'an mataan isaanii immoo 10,000 kan ta'u ofii isaanii bitanii nagaheellee kan itti walii babarreeffantu jira. Isa quba qabdu reessin. Kan quba qabu tokkoffaa qisaasa machitti uumameetiin jiru koree namni itti ijaaree jira koreen akkasii qulqulleessitu. Lammaffaa amma itti ijaartanii jirtu koree. Amma itti ijaarameera koreen. Amma laficha eenyutu hoogganaa jira eenyu bulchaa jira. Lafichi amma magaalaa Moyaalee jira. Magaalaa Moyaalee jira. Wal harkaa fuudhiinsi hin taasifamnedha garuu kan isaan jedhan. Warri magaalaa Moyaalee aanaa jala akka jirudha. Aanaa baadiyyaa akka jiru. Garuu ta'us garuu amma dhimmicha kan qulqulleessu sini. Gandi Caamuqii aanaa Moyaalee jala jiru. Gandi Caamuqii magaalaa dabarsinee kennine jirra. Dhimmi qarshii dhimma lammiin wal qabatee jiru ammoo karaa guutuu ta'een qarshiin qaruu jirrooleef qarshiin hafee Gaaddisa Buusaa Gonofaa Oromiyaatti dhiyeessine. Qarshiin meeqatu jira? Qarshiin hin jiru. Eessa dhaqe? Qarshiin rindi dhaqee Gaaddisa Buusaa Gonofaa Oromiyaatti qarshiin kun akka inni deebi'u taasifamee godina Booraan Bahaatiif magaalaa olaanaa Moyyaleetiif godina Booranaatiif akkaataa maallaqni sun akkan sochoone garuu namoonni amma komachaa jiran sun obbisiisanii turan. Maallaqni kun akkan sochoone miliyoona 56 wayii keessaa isaan kan irraa fudhatan babba'ee miliyoona 54 wayii ture dhalee miliyoona 56 akka taa'ee fi sanammoo akkan sochoone dhoowwisiisnee turre maallaqni kun garuu iddoon jiru amma hin beeknudha kan isaan jedhan. Hawaasa tajaajila hawaasaaf ergin oolle maallaqni miliyoona hamma kanaan ga'u yaadamni isaa hawaasni bal'aan tajaajila akka argatuuf buqqaatonni akka argataniif maqaa buqqaatoo ta'an ergi ta'e buqqaatonni bakka sanatti bakka argatu jedhamanii yaadamanis bakka hin arganne laficha akkasumatti taa'ee jira. Maallaqni sunis iddoon jiru hin beekamu akkamitti fudhachuu dandeenya ree? Akkasii miti. Eessa jira ree maallaqichi? Akkii itti fudhachuu qabnu. Eessa jira jennee fudhannu maallaqichi? Jechichi na hubachaa hin jirtu. Akkii itti na hubachuu qabnu qarshiin dhimma himannaa isaaniitiin wal qabatee jiru adda bahee gaafa hongee keessa turametti riikavariidhaaf deebisanii dhaabuudhaaf laayif seevingii hojii waliigalatti hojjetamaa ture ka hongee kanaallee wal qabatee qarshiin godina Booraan Bahaatiif aanaalee godina Boorana jal turan kanaan dura namoonni achi buqqaan eessa dhaqanama namoonni achi qubatu jedhamanii yaadaman namni duraan achi qubateera kaan aanaa Areeroo qubateera kaan aanaa Waacillee qubateera iddoo isaanii deebi'aniiru.